meetiin ija ishee suuta banteem kolfa laafaadhaan toleeraa ilaalteem harka toleeraa ofirratti qabdeem toleekoom akka ati deebitee kaatu nan beekaam garuu kiyyaa immoo guyyaan xumurameeraam toleekoom ofirran si jaalladha jetteem seenaa dhugaa gaddisiisaa fi jireenya keessatti barnoota guddaa dhalootaaf dabarsum kan dubartoota jaalala dhugaaf jedhanii lubbuu isaanii wareeganii fi godaanisa onnee guddaa dhiisanii darban irratti xiyyeeffadheem aarsaa jaalalaa godaanisa jaalalaam seenaa dhugaa garaa nama nyaatum seenaa meetii fi toleeraatiim jaalalli dhugaa madaallii jireenya hunduma irra ulfaataam dubartiin tokko yoo jaallatteem jaalala isheef jettee dhaloota qarshiifim sadarkaa jireenyaa qofa osoo hin taaneem lubbuu ishee dabarsitee kennuuf duubatti hin deebituum har'a seenaa dhugaa wareegama jaalalaam onnee nama cabsu kan obboleettii keenyaam maqaan jijjiirame meetiidhaan bakka bu'eem maqaan jaalallee ishees jijjiirameem toleeraadhaan bakka bu'een isiniif dhiheessaam meetii fi toleeraan jaalala jabaadhaan waggoota dheeraadhaaf waliin dabarsaa turaniim toleeraan dargaggeessa hojjetaa qulqulluu yoo ta'um meetiif onnee isaa guutuu dabarsee kennee tureem meetiinis akkasumaam jireenya ishee hunduma toleeraadhaan alam waan biraa hin yaaddu turteem guyyaa tokko garuu balaan tasaa jireenya isaanii booresseem toleeraan daldalaaf jedheem osoo gara biraa konkolaataadhaan deemaa jiruum balaan konkolaataa isa mudateem balaa kanaan miidhamni guddaan toleeraa irra waan gaheef hospitaala seeneem doktoronni dhiigni isaa akka gadi bu'eefim dhiigni isaa gosa addaa oo negatii fi hatattamaan yoo hin argamneem lubbuun isaa darbuu akka danda'u dubbataniim gosti dhiiga kana hospitaalicha keessas ta'eem baankii dhiigaa keessatti argamuu hin dandeenyeem kan meetii garuu gosti dhiiga isheem oo negatii fi tureem dhukkubni guddaan garaa isheem aneemiyaan hanqina dhiiga jabaan ishee keessa waan tureef dhiiga gumaachuun lubbuu isheef yaaddoo guddaadha jedhaniim ogeeyyonni fayyaa ishee dhowwaniim dhiiga kana yoo kenniteef siif ammoo balaa hamaadha jedhaniiniim meetiin garuu jaalala isaaf jetteem murtee onnee guutuu fudhatteem inni yoo du'e an jiraachuun koo hiikanaaf hin qabuum lubbuu koo dabarsee isaaf nan kenna jettee boohuun ogeeyyonni fayyaa akka dhiiga isheerraa fuudhan dirqamsiifteem jaalala dhugaaf jettee dhiiga ishee dabarsitee toleeraaf kenniteem dhiiga meetii kanaan toleeraan lubbuun isaa hafeem hospitaala keessatti ija isaa banateem garuu meetiin humna dhiiga ishee dhabuufim dhukkuba isheetiin wal qabateem dandeettiin qaamaa ishee gadi bu'eem kutaa yaala jabaa aayisiiseenteem toleeraan erga bayyanatee boodam gara kutaa meetiin jirtuu dhufeem meetiin ija ishee suuta banteem kolfa laafaadhaan toleeraa ilaalteem harka toleeraa ofirratti qabdeem toleekoom akka ati deebitee kaatu nan beekaam garuu kiyyaa immoo guyyaan xumurameeraam toleekoom ofirran si jaalladha jetteem hafuura ishee isa dhumaa baafatteem harka ishee harka toleeraa keessaa osoo hin fudhatin lubbuun ishee darbeem eeyyoo jaalala isaaf jetteem lubbuu ishee wareegdeem meetiin boqachuun isheem toleeraa qofa osoo hin taaneem ogeeyyii fayyaa hospitaalicha keessa jiran hunda isaanii gaddisiiseem xalayaan isheen osoo hin du'in duram toleeraadhaaf barreessitee turteem toleeraan siree irratti argee fuudhee dubbisuu jalqabeem xalayachis akkas jedha tureem toleekoom ani si biraa deemuun koo gadda sitti ta'uu hin qabuum qaamni koo fi dhiigni koo si keessa jiraam ati jiraachuun kee anaaf du'a injifachuudhaam jabaadhu hojjedhuum bakka namaa naaf gahim bara baraan sin jaalladha jedhee barraahee jiraam har'a toleeraan ni jiraataraam garuu jireenyi isaa hundinuum maqaa meetiitiin guutuudhaam inni yeroo mara akkas jedhaam dhiigni ishee qaama koo keessa yaa'us isheen na biraa baduun isheem onnee koo bara baraan madeessee darbeera jedhaam dubartoonni jaalala dhugaaf jedhaniim lubbuu isaanii dabarsanii kennan amanamummaa fi jaalala daangaa hin qabne qabuum dubartii akkasii dhabuun jireenya guutuu dhabuudhaam jaalalli dhugaa fudhachuu qofa osoo hin taaneem dabarsanii of kennuu barsiisaam namasiif jedhee wareegama kaffale yoomiyyuu hin dagatiniim seenaan wareegama lubbuu dubartii kanaam akkuma kootii onnee keessan isin tuqeera yoo ta'eem yaada keessan koomantii irratti naaf barreessaam viidiyooleen akkana dafee akka isin bira gahuuf sheerkooppiliingi gochuufim mana kanas foloo gochuu hin dagatinaam. An Abdusalaam Araarsaan tureem nagaa naaf ta'am.